Tole baga nagaan dhuftanii maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftanii? Warri isin bukkee kun maal keessanidha? Tole ani maqaan koo Barsiistuu Gaaddisee Waggaariin jedhama. Inni bukkee koo dhaabbatu abbaa manaa kooti maqaan isaa Maammoo Efreem jedhama. Mucaa isin argaa jirtan kun immoo mucaa koodha. Eebbanuuf Maammoo jedhama jechaadha maqaan isaa. Tole eshi Waaqayyoo maal isinii godhe lafa kanarratti? Waaqayyo gochaa gurguddaa naaf godhe gochaa Waaqayyo naaf godhe dubbadhee fixuu hin danda'u garuu isa keessa waa muraasa dubbachuun barbaada. Innis kanan dubbadhu waa'ee hojii kootiin kan wal qabateedha jechaadha. Waa'ee hojii kootiin kan wal qabate immoo dubbadhu namoonni waa'ee aanaa Haroo Limmuu yeroo ka'u wantoota baay'ee beekuu dandeessu kan bakka sanatti dhalattanii karaa sanarra kan deddeemtan jiraachuu dandeessu jechaadha. Darbees namoonni magaalaa kana keessa jiraatan illee odeeffannoo bakka sanaa kan qabdanii hedduun keessan akka jirtan nan beeka. Kunis rakkoon gurguddaan karaa sanarraa akka jiru beekamaadha. Rakkoon jirus rakkoo nageenyaan kan wal qabatu asii gara giddaa gaafa deemu namoonni baay'een asii giddaa gidduutti qabeenya isaanii dhabaa akka turan akkasumas illee qaamaan miidhamaa lubbuu isaanii dhabaallee akka turan ni beektu jedhee yaada. Darbees immoo giddaan darbamee gaafa gara aanaa Haroo Limmuu deemamee baadiyyaa isaa keessa hojiidhaaf gaafa deemamu achitti illee rakkoon gurguddaan ni jira rakkoo nageenyaan kan wal qabatu. Innis mirguma Waaqayyo uumamaan nuuf kenne mirga dubbachuu, mirga uffachuu, mirga lafa barbaadan deemanii waa bitachuu uumamaan kan Rabbi nuuf kenne yerootti namni dhabu ni jira jechaadha. Kanuma keessatti garuu guddeen waan ta'eef lafti dhaqa waan hin jirree fi chaalenjii kana damdamachaa yeroo dheeraa karaa sanarra deddeebi'aa tureera. Haa ta'u malee waggaa kana keessa jechuun 2016 kana naannoo ji'a torbaffaatti bakka sanatti lolli xiqqoon tokko natti kaatee turte. Ji'a torbaffaa gara jalqabaa. Sanaan wal qabsiiseen gara aanaa deemeetan iyyadheen ture. Kan inni iyyadhes gaafa 16 ji'a torbaffaa 2016 ture. Erga aanaa deemee rakkoo sana iyyadhee booda daa'imni kun immoo haalli bakka sanaa naaf mijataa waan hin turreef isa bira ture jechaadha. Asitti daa'imni kun waan jalaa dhukkubsateef achitti guyyaa gaafa sanaa iyyadheen gaafa 17 gara iddoo kanaan dhufe. Gara iddoo kanaa dhufee mucaa koos ergan ilaalee mana yaalaatti yaalchisnee booda gaafa 22 ji'a torbaffaa galgala ani waldaan kun akka inni jiru hin beeku duras yeroo gaggalaa ture ganda duwwaa 5 turre safara kana hin turre gatii ta'ee fi hin beeku kan inni hundaas waldaan kun gaafa dhufee dhaga'u wagguma kana jechuun nagee isa booda inni na dura waan dhufee turee fi gara bakka kanaa na fide. Guyyaa gaafa 22 sana galgala erga sagantaan raawwatee booda gola kadhataa seennee turre jechaadha. Gola kadhataa bakka seennetti Waaqayyo rakkoolee gurguddoon 3 akka jiran natti dubbate. Innis dhimma gaa'ela koon kan wal qabatu fayyaa koon illee kan wal qabatu hojii koon kan wal qabatu erga natti dubbate booda rakkoowwan sun akka hiikamuu danda'an natti dubbatee ture jechaadha. Keessumatti iyyuu immoo dhimma hojii kootiin kan wal qabatu duraanii lolli wayichitti natti ka'eera isiniin jedheera. Isa booda ati bakka atamma jirtu naan jedhame karaa raajii bakka hin mijanneedha. Bakka jireenyaaf hin mijanneedha. Kanarraa kan ka'e baay'ee rakkattaa naan jedhan. Dhugumas immoo baay'een dhiphadha. Sababni isaa bakka sana jijjiirraa argachuuf namoota baay'ee yeroo ilaalu muuxannoo waggaa 15 kan qaban na dura kan jiranii yeroo isaanitti maatii isaanii aanaa Haroo Limmuu jiraatanii Galiilaan ka'anii giddaan ka'anii achumaaf achitti illee jijjiirraa argachuudhaaf yeroo isaanitti rakkatan yeroo ilaalu ani bakka yoon hojii kana dhiise malee furmaata argadhu baraanis iddoo kanaan ka'u sababni isaas ani bakka kana hojiidhaan hin dhaqe waan ta'eef firallee hin qabu inni kun deeggaree asii na baasa kan jedhu natti dhaga'amee abdii kutannaa guddaa keessan jira jechuudha yeroo nuti. Isa booda Waaqayyo waa'ee hojii koo kanaa natti dubbate bakka amma jirtu sana keessa haala si rakkise sana keessaa ol dhuftaa erga ol dhuftee booda immoo dhugaa baata yeroo gabaabduu gidduutti naan jedhamee karaa raajii natti dubbatame. Kun erga natti dubbatame booda ani iyyanni achitti iyyadhee dhufe sun naaf ilaalameetu utuma addana jiran gadi hin deebine dhimma mucaan kan wal qabatu asuma tuttureera jechaadha. Gaafa 18 ji'a 8ffaa 2016 xalayyaan barraa'inaa dhufe jechaadha. Aanaarraa gara godinaatti naa barraa'inaa dhufe. Isa booda erga inni xalayyaan naa barraa'inaa dhufe sana namarraa fudhadheen gara godinaatti geeffadhe. Godinni xalayyaa koo sana erga ilaalanii booda gara aanaa Sibuu Sireetti na erganii aanaan Sibuu Siree immoo mana barumsaa gara gabaa sanbataatti na erganii
anis xalayaa kana qabadhee wanta waaqayyo naaf godhe kana saba waaqayyo dura dhaabbadhee dubbachuun qaba. Waaqayyo olmaa gurguddaa naaf godhe kan namni qarshiin nabe kan namni firaan nabe utuun fira tokko hin qabaatin utuun qarshiin baasin tola waaqayyo na gargaaree fuula keessan dura waan na dhaabeef kunoo galata qabadhee fuula keessan dura dhaabadheera yaa saba waaqayyo warri kana dhageessan sagalee keessan baasaatii waaqayyoon ililleedhaan naa galateeffadhaan isin harka keessa walitti deebaa galata saba waaqayyo biraadha. Tole obboleetti wanti kun sitti dubbatamee ammamitti siif raawwate? Wanti kun kan inni natti dubbatame gaafa 22 ji'a 7ffaa 2016dha. Xalayaan sun immoo aanarraa kan inni gara godinaatti na barreeffamee na dhufee gaafa 18 ji'a 8ffaa 2016 ture. Turtii ji'a tokkootu hin guutiin guyyaa 4 hanqiseetii jechaadha kan inni naaf raawwatame. Namni waaqayyo sitti dubbatanii haala rakkisaa kana keessaa hin baataa galataaf dhuftaa jennatti dubbatanii jette. Ergasii wanti hundumtuu sii ta'eera. Wanti hundumtuu naaf jetee sababii adda adda jiraannuuf haalli keenya baay'ee ulfaataa ture. Kunillee qorumsa nutti ta'ee jira jechuudha jireenya keenya geggeeffachuudhaaf sunillee amma tokko amma furmaata argatee amma maattillee isin jira xalayaa koo gara mana barumsaa geeffadheera. Bakki kun immoo yoo deddeebitti tiraanspoortii natti cimellee bakka torban itti deddeebi'ee galuu danda'udha. Kanaaf ani yeroo sana daa'ima koo kana barreen gaddaa yeroo hojiin bakka sanarraa dhaabbatee turellee mucaa koo kana waggaa tokko duwwaa hoosisee maatii kootti kenneen bakka sana deeme jechaadha. Daa'imni kun narraa adda ba'ee jiraata sababii kanaatiif. Sababii daa'imni kun narraa adda ba'ee jiraatuuf hin miidhamaadheen wantoota baay'eedhaan sammuun koo na dhiphata ture. Ofumaan achi ta'a malee hin jiru nan dhiphadha jechuudha. Sababii kanaallee coggaarraan koo baay'ee na dhukkubaa nan dhiphadha nan niisan jedha nan niisa deemu teessee deebi'ee immoo nan naqa. Utumaan kanaan dhiphadhu waaqayyo namoonni baay'een illee warri muuxannoo na dura qaban baraan bakka ati turta siin kaatu nuyyoo addana jirra eessaan jijjiiramta maal jedhanii yeroo buna dhundullee naasofnaa jechuudha wantoota baay'ee yeroon isaan ilaalu sana abdii koon kutadhaan ture garuu waaqayyo utuma warri lola bakka sanatti natti kaasan illee jiranii isaanii karaa naa godhee waaqayyo achii na baasee kunoo fuula saba isaa dura galataan na dhaabee kanaaf ani waaqayyoon guddaa galateeffadheera. Harka keessa walitti deebaa galata waaqayyo biraadhaame. Warruma kaleessa gaddaa sirratti kaa'aa tura warruma kaleessa gaddaatti waan asii deemtu miti sii jedhatu immoo isaaniitti deebi'ee haala kana sii mijeessee jechuudha. Jechuun bakka isaanii karaa naaf ta'an gaafa hin jedhu lolli sun natti ka'uunsaa akka naqee iyyadhu godhe iyyanni sun immoo waaqumti na gargaaree akka inni naaf ilaalamu jechaadha karaa sanaa inni achii ba'e waan ta'eef jarri achitti lola natti kaasan sun karaa naa ta'an. Waaqayyo isa karaa namaaf ta'u mee dadhabiin ammallee si dabalaa galata jabaa. Tole dhugaatii kan biraa qabda yoo ta'e itti fufi. Ani dhugaatii ani qabu waaqayyo gola kadhataa kanatti wantoota sadii nutti dubbatee wantoota sadii natti dubbataman keessaa wantoonni lama naa raawwatamaniiru. Tokko immoo kan hin eegaa jiru dhimma manaan kan wal qabate mana isin ijaarrattaa isaafis nuti isa kanaaf immoo abdiidhaan waaqayyoon eeggachaa jirra. Humna keenya miti hojii keenya miti kan nuti abdannu waaqayyoodha. Isa kanaafis guyyaa tokko saba waaqayyoo isin dura dhaabbannee dhugaa baana jedhee yaada. Akkasumas immoo yaada dabalataa kanan qabu ergaa ta'a jedhee kan yaadaloota kanaafi. Waldaan kun waldaa maqaa duwwaatu hin taane waldaa hojiidha. Waldaa itti hiikamsa dhalootaa jechuun dhuguma lafatti hidhaan dhaloota baay'ee eeggatuudha. Waldaan itti hiikamsa ilaalamee moggaafame jechuudha. Maqaa isaa wajjin wasiima gaafa ilaalu sababni isaas wanti hiikamsa bara baay'ee dhabe gaaffiin deebii dhabe hedduun wantoonni karaa raajii namatti dubbatamanii kan yeroo baay'ee lafarra harkifaman illee yeroo gabaabaatti bakka kanatti deebii waan namaaf argatanii fi namoonni gaaffii baattanii dhibee adda addaa baattanii jirtan kan firoonni keessanis illee bakka adda addaatti itti rakkatan yoo jiraattanii gara lafa kanaa fidaa waaqayyo wanti inni dadhabe hin jiru lafa kanarratti dhuguma gaaffii namaatu deebi'aa hidhaa namaatu hiikamaa kanaaf dhaamsa akkasiin isinii qaba jedhee tan dhaamsa akkasii obbolota koof dabarsuu barbaada. Tole harka keessa walitti buusaa isin immoo galata waaqayyo biraadha. Tole ati warraa keessa waan baay'ee dubbataniiru waan keessa jiru waan dubbattan qabdu yoo ta'e dubbadhaa isinillee. Tole jalqabaa maqaa waaqayyoo bara baraan eebbifamu jira. Ani yeroo jalqabaa waldaa kana kan dhufe ji'a ja'affaa gara xumuraa ture. Innis waamicha namaan osoo hin taane ofuma koon deemaa utuun karaa deemaa jiru kan itti godhee taappellaa kana dubbise guyyaa kamisaadha guyyaan suni.
Taappellaa gara dubbisee sagalee nasi dhagaa waldaa itti gamsa dhaloota mee rakkoon kun asitti furamuu na fuulaa ta'ee sila yoo gonkumaan deema nan goree teellaa sana taa'ee tananii waldaan naqadhee qophaa'ee waan hin deemnee fi shamizii bodii wayii uffadhee tanan deema dudduuban taa'ee isa booda gaafa isaan asii dubbachuutti ka'anii sagalee dubbachuutti ka'anii nan bu'an ture isa booda na bira ga'aniiti na dubbisi booda naan jedhan isa booda gaafa isaan asii sagantaa xumuranii gara biirootti deebi'an nan naqee gaafa naquu haalli kee manni kee garaagaraa harcee jira waan ati keessa jirtu waan bututaadha naan jedhani sirriidhaan jedhani isa booda mucaan kee kan baay'ee si jaallatu beektaa naan jennaan eeyyeeni garuu rakkoodhaa fi nuun nama sadiidha sadan keenya yoddoo sadii jirraan maaliif mucaa ishee biraa sababa nageenyaatiin fidee as na bira waan natti ulfaatuuf qophaa maazerii biratti hin gashe jechuudha gara gabaatti maatatti mucaa yaada kanaatiin dhukkubsateeti jira isaan na dhossanii yaalu yoo dhaga'e immoo innis kan biraa ta'anii dhossanii yaalu isheen achi jirti isheetti sinimuun isa booda mucaatti gaafatti cimu natti fidan gaafa isaan akkas naan jedhanii guyyaa sadii booda mucaan dhukkubsateera fidaan jira naan jedhanii natti fidanii gaafan fidee mana yaalaa geessu taayifoodii busaa maal jedhanitti dubbatanii guyyaa sadii ciibseen edda hospitaala gasheen isheedhaan mucaa kottuu dubbisii mucaan dhukkubsateeraan jedhee eeyyama laatanii fi ishee nuftee akka isheen nuftu isaan achitti waan dubbataniif ishees nan fide ishee gaafan fidu asitti kadhatanii fi dhukkuba mucaa laaluu dhuftee isheen isin dhukkubsatte jechuudha. Dhukkubsattee hospitaala ciiftee karaa ta'e wantichi achi haalli rakkisaadha nageenyi rakkisaadha waan ta'eef daandii amma kana deemtee bu'uun ulfaataa eeyyama naa kennaa barreessee ga'e isheen tokko immoo torbeen lama maal godha torbeen lama qoomuma dhumaa waa barreessiif malee doktariitti geeffadhu jettee doktariitti geesse waraqatatti ishee torbee lamaan harkaa fuudhee ji'a lama barreesse. Isa booda ji'a lama gidduutti inni tokko dawwalee piroosesii ati jalqabdee dhuftee ansiin hordofaa hin beekon nama sana bakkeetti hin beeka malee firas miti maalis miti piroosesii sana isiniin hordofaa isiniin xumuran ishii jennee isa booda kunoo xumureera bakka namatti erguuf na yaaddee waan ta'eef baadheen jira maalan godhaan maal akkam wayyaree ani dhufuureen jedhe qo'ee mi'aan saala tokko yaalaan jiran inni gaafa kan koo xumuru waaqayyo immoo kan isaas hin xumure inni jijjiiraadhaan bahee jechuudha jijjiiraadhaan bahee as dhufee billoo boshee galee billoo boshee dhabee guutee galee guutee jira jechuudha amma namni sunis hankoo xumuree baateetu taa'u hansaa xumuramee kan lamaan keenya hanshee wajjinan lama fidee dhufe isa booda mee kanaaf waaqayyo mee galateeffadha Akka keessa walitti dhufaa galata waaqayyo nama keessa godheeti waaqayyo kan inni nama gargaaru karuma namatti hin beekne alagaa fira sii godheetti si gargaara fira baay'een nu buusee utuu beennu kan nurraa godhee baddanutu jira. Tole ati gaafa gara lafa kanaa dhuftee diggatan itti godheette taappellaa dubbiseen itti godheette garuu gaafa gara lafa kanaa dhufteettu sagaleen gaafa dubbatamu keessi koo na bo'aatte baay'ee immoo sagalee sanatti gammadeerte ergasii booddee namni waaqayyoo mee ati na dubbisiisii jedhan gara mana kadhataa argiseen ta'e booddee waa'ee jireenya kee harca'ee waa'ee rakkinni garaagaraa mana kee keessa jiru sitti dubbatan ergasii booddee immoo waaqayyo irraa kaasee rakkina kee hundumaa sirraanfachiisee dukkana kee ibseera. Hiriyaan qabu tokko yookaas nama hin beekne tokko illee haala utuu naa mijeessuu isaaf illee haalli mijateetti ishi waan biraa itti fufish achuma kaasiiti. Isa booda namichi kun iddoo inni dhufee as galee xalayaa kana finnee dhufneeti godina galchinee dhufnee asii ammas gola kadhataa gallee gaafa kadhachiisu waa'ee kanaatiif eddachiisii barraa'e wanti xiqqoon jira hin nahin jedhanii isheedhaan. Isa booda godinuma keessaa walitti bu'iinsi uumame inni tokko billoo bosheetti barreessaadha. Inni tokko nunnuquun baattee inni tokko immoo bonayyaa bosheetti barreessaadha. Dhiisnee baqannee waajjira sana. Dhiisnee baqannee mateenyee boonya gara waaqaatti. Silaa karoorri keenya guutee yoo hafee gara Sibusree ture. Isa booda inni tokko jarri kun edda miidhama kanaa qabaatanii gara gabaa aanaa Sibusreetti barraa'u fedhee aanaa Sibusreetti barreessanii dhumarratti. Hin sodaanne jechuudhaanis waajjiruma dhaquu dhiisnee baqanneeti teenyee boonya galgalas ganamas waa'ee jijjiirraa sana boonyaa isa booda gara Sibusreetti gaafa barreessanii utuu waajjiran dhaqeen ammas waaqayyo kaa'ee tokko taa'ee mana illee caammaa xaragata ijaanan beeka nama sana isheenis beekti dhimma maaliitiif as dhufte ta'e waan akkas ittiin dhufneenna maa kun salphaadha miti ree daandii marra akkasii kennanii godhoonee taa'ee maal akkamitti Yesu hunda isaanii beeka. Eeshi sammuu maal nuti bare qoyamma isaan haala fixanitti hin naqinaa waajjira naqinee hin teenye misaa booda
nu dubbisaadhanii hin dubbisnee xalayaa sanatti ilaannee abaloo dhufuun isatti malee ni yaadanii hin galle dhiifne. Gaafa dhiisnee gallu isheen booda irra dhattee xalayaa kana sii qopheessina garuu rakkoon hawaasummaa waan nu mudatee fi waldaan misooma barsiisaa addanan jirtudhanii deebitee galtee ammas gaafa akkasii kottuudhaan silkii dawwalanii hin dhattee gaafa dhattu gara mana barumsaa gabaa sanbataatti achi as barreessanii fi ji'a torbaffaadhaa kaastee guyyaa tokko dheengadda mana barumsaa dhattee cuftee galte irraan kana fee ji'a torbaffaadhaa kaastee mana teessee miindaa sana nyaataa turte jechuudha. Mee kana dhagaa kan jirtan galata ilillee gabaa Yesuus bilaadhaa. Kanaaf egaa namni yeroo ammaa xalayaa tokko dhimma nama tokkootiif barreessanii gara namaatti geessuuf iyyuu gatii nama baasisa. Waajjirri waajjiraaf barreessee utuu faana keenyaan deemnee tiraanspoortiin baasiin dhufee as ga'ee hoodhaa dhimma kana nuun jedhanii inni dura ishee arrabsee ishee lolee dawwalanii booda baga gammadde kaa ittiin jechuutti kaan jechuudha silkii keenya irratti dawwalanii baga gammadde kaa argatte jedhanii utuu isaan hin beekiin edda nuni aanaan gabaa waajjira godinatti barreesse godinni si busureetti barreesse booda hoogganaan mana barumsaa ishee dawwaltee hin dhuftuudha hin dawwalee hin dhuftuu hojiitti hin deebituudha nan dhufaa eeyyamannaa dabalameeti isheen asii inni immoo hojiin harca'ee jiraan dhuftuudha eeyyamannaa dabalee manni yaalaa waan ta'eef dhufuu hin danda'utti isheen utuu kana jennu piroosesii kana edda fin'ee xalaa kana ishee harkaan gaatte isheen ikkoo jijjiirraa argatteetti si'achi waan dhuftu miti yoo nama sin ergan malee jedheen ofii koo bilbilee isa booda jarri warri duraan ishee lolan baga gammadde kaa jechuutti kaan irruma keessa waan godhan dhabanii kanaaf iyyuu waaqayyoon nu galateeffadhaa isin Mee waaqayyoon galateeffadhaa fi ergii gara lafa kanaa dhuftanii waaqayyoo hojii jireenya keessan hundumaa hojii mana keessan hundumaa hojjeteera. Ergii lafa kana dhuftanii wanti keessan hundumtuu hiikamaadha. Manni keessan nagaadha. Jireenyi keessan nagaadha. Mee atillee lafa kanaaf dhaamsa qabda yoo ta'e dhaloota si dhaggeeffatanii dhaamsa qabda yoo ta'e waan keessa kee jiru dubbadhu. Warroonni akka koo abdii kutattanii jiraatanii fakkeenyaaf an jalqabaa barsiisaan ture jechuudha. Gara naannoo godina Jimmaa keessan ture. Achitti sababa dhukkubaatiin hojii dhiisee dhufee asii dhuunfaa hojjetaa ture. Sababa walirraa fagaannee jirruu fi walitti dhiyaannee jiraachuu wayyaa jedhetan gara nagadaatti galee aanaa maddooshin jechuudha dhaqee innis hundumti isaan harkaa harca'ee dhiisee ol deebi'ee jireenya burjaajaa keessan ture yeroo dhufe jechuudha. Utuun hojjechuu beekuun hojii sina wallaalee utuun haasa'uu beekuu haasaa wallaalee hundumtuun harkaa badee akkuma mukaan deemaa oola qomuma kon deemaa oola namni akka mootti akkam budde naan jedhu sin jiru jechuudha. Isa booda eddan waldaa kana dhufee of jajuuf osoo hin taane as dhufee tanan tokko iji dhukkubee mana barumsaa gadhiiseedhaan kaatolikiidha. Kanaafuu kottu hojjedhu barsiisinaan jedhanii duruma iyyuu immoo hin barsiiftanaa jennan iyyata galcheen ture eeyyee maal barsiiftan afaan oromoo afaan amaaraa ingiliffaan barsiisan jedhee isa booda barsiisan afaan amaaraa tokko dhukkubsatee fayyadanii dhaqeenan hojjedhee ji'a lamaaf walii gallee turre jechuudha. Ji'a lamaaf walii gallee namichi ji'a tokko booda fayyee waan dhufeefi ji'a tokko na hojjechiisanii isa booda bakka namichi dhufeedhaan rakkoon qabuudhee tanan dhiisee bahee eddan gaafa dhiisee baheeti garuu guyyaa tokko hojii malee lafa oolee kiisiin koo qullaatee manni koos banatee hin beeku isheenis akka kanadha. Kanaaf waaqayyoon guddaa galateeffannaa sabni addana jirtan yookaan waldaa kana hordoftanii as dhuftanii baqachuu qofa osoo hin taane hidhaa gurguddaan dhuguma asitti qaba akkuma maqaa isaatii kottaati asitti waldaa kana cina dhaabbadhaa abdii kuttanii immoo bakkee keessa kan deemtan akka koo yoo jiraattan kottaa asitti ba'aa keessan lafa kaadhaa waaqayyoo dhuguma asitti hidhaa hiikaa inni isinii jedha. Maqaa waaqayyoo bara baraan eebbifamu dhuga baatii lammataaf akka dhaabbannu ji'a muraasa booda nana mana waaqayyoo bara baraan maqaan isaa kan eebbifamu. Kada gooftaan bara keessan jireenya keessan eebbisuu dhuga baatii isaa bara baraa ta'an nooraa sabuma harka keessan walitti reebaa galata jabaa oolumsaa bulaadha. Oromsaan qoraafamaa tumanii samii bana maalaala samii bana maalaala samii bana maalaala. Laafoo onaaduu warra dhaabateetu ijji koo fagoo laala. Ijiko fagolala Magabora fadde otonchi suwini sami bana malala Sami bana malala Sami bana malala Kakke azmiti fiiginaan jedhami abjuunani abjooddu Abjuunani abjooddu Abjuunani abjooddu Iddoo waaqni na
naaf argeessanii nan ga'aa nan kadhu nan ga'aa nan kadhu ga'aa nan kadhu kankee asmitii fiiginaan jedhaami abjuunani abjoodhu abjuunani abjoodhu abjuunani abjoodhu iddoo waaqni naaf argeessanii nan ga'aa nan kadhu nan ga'aa nan kadhu ga'aa nan kadhu inni sunis inni kunis hingama waaqni jennaan himattu isaaf dadhabama